Bineensi bineensa caalum edaan namam kan kokkolfaa foon isaa nyaatum gatee hira uumaam nama jechisiisaaf taateen bara ammaa dhaga'uuf kan hin tolle arguuf kan hin malle gara jabinni laga ce'e lubbuun haadhoo isaan oppaa'e eebada haadha hiyyeessaa gatii immaan keef rabbi haa dubbatu eebada ilma hiyyeessaa gatii dhiiga keef gammoojjiin Saudi Arabiyaa ragaa haa baatu. Hordoftoota keenya jaalatamu harka fuunee shamam kanneen karaa chaanala yuutuubii Milkoo Entertainmentiin hordoftan kutaalee biyya keessa fi qe'ee argamam kun qophii keenyatti banaati hanga xumura qophii keenyatti nu faana ta'aa affeerraa keenya yeroo hundumaatti. Beekni namummaa hafee bara ammaa foon isaa nyaattee obbolaan lubbuu walii galaafatee warra mammaaksaa taane yaa nuyi akkas taane qeettee hara galfii dhabnee biyya ormattis waaroo salphinaa ooffanne gammoojjiin Saudii haa dubbattu keenya silaa maaltu didam jirra hunda baacham asiif achiis gubacham jirra quba nyaacham bineensi alagaa shiftaan gara kaabaa morma nu muree sirbaa nuti asii kan caalu walirratti dalagna dabam keenya silas raajii yoom himamee dhuma waan badee alagaan qe'ee keenyatti lubbuun qulqulloota guyyaa guyyaan harcaa'udha gammoojjii Saudi Arabiyaatti lubbuun miskiinota harka guddis badootan mancaa'udha ijji imimmaanii mormaarra gadam seeqa sobaa seeqnaa keessi keenya madam qeendeessi Oromoo yoom nagaa argatam. Hamiin gaarreen Saudii erga eegalee bubbuleem yeroo dirmata dhabeen dubbiin itti caaleem summiin gammoojjii Saudiitti daraare ilma hiyyeessaa darareem waan badeen gaara dhuunfatee garee ijaaree lubbuu deemtotaa hedduu galaafate ilmi sabaa roorroo baqaaf Yamaniin garas fuullee roorroo caalu mudateem intalti sabaa rakkoo baqaaf Yamaniin daangaa Saudii ceetee waan badootaan gudeedamteem akkas taane qeen Saudii nama keenya gaagaateem. Nama guboo kan nama aarsum kan lubbuu qaaliin qumaara taphatu faddaalota afaan Oromoo dubbatu qe'ee gandaa himatu akka waan gandi isaan filatee bakka ofii buufatee of dhaadheessu waan badoonni gaarreen Saudii jaarmiyaan paarlamaa of fakkeessu badii dhuunfaan dalagan gandatti hirkisu lubbuu ilmaan sabaan duriyyoonni qoosu gama tiktookii fi kaaniin jabina isaanii leellisu beekamtii beekumsaan hin dabaalamneen fiixeetti of fannisu arraba isaanii dhadhaa dibameen gurraacha di fakkeessum eeyyee raajiin waan badoota Saudii lakkaa'ume hin dhumu. Bakana dhimmi waan badoota gaarreen Saudii xiyyeeffannoo argate xiinxalaan siyaasaa gameessi sabaa Jawaar Mohammad imimmaan haadha hiyyeessaaf dirmate faddaaluun naate waan badoonni harka dhiigaa kiyyoo lixuun carraa ishee taate kaan ishee wayiwaattee waan dubbattuu fi dhiistuu waliisaa wallaalte raajii hedduutuuf ta'e dhugaa dhiigatu ba'e iyyeem dhugaan ilmaan miskiinaa yoom salphaa ta'e rabbi biratti gatii qabayyoo namni lafa kaa'e konsiilaan Itoophiyaa jidda jirus Jawaar faana dhaheem dubbii gammoojjii Saudiif anis jira jeem akkasiin mootummaan Saudis waan badoota adamsuu eegaleem reefu dubbiin toleem dhiinii tasa jege lubbuun harka duriyyootaan miliqeem reefu gatii argateem. Maarreem hordoftoota keenyaam dubbiin baay'attee farrettiin fe'anim kan duriyyoota Saudii dhumate dubbiinim hin kallatti malee hin cettu dhugaanim lubbuu qe'ee Oromiyaatti obbaa jiruufis haa dirmatu rabbiinim jecha qophii keenya tippanaa har'a golabuuf dirqamnam horaa bulaa deebanam.